Ashamar kapne kabajamta fi jalatam tudor do keenya ega biyarra kana gurne jimma ana to kaga botta magala sakka but bishan chan ajaibat gargam keenya jara jangka inka ajaibat botta gara turistoni gara faranjani gara to pari batta dawo tanga but baaki dagada jotam murasan banjechada apotin kabenya harabota echada bakka kanatti hoteela guddaa ijaaruudhaaf walii galtee irra ga'anii kan deeman jechaadha. Dhibee vaayirasii koronaa kana wal qabatee akka dubbii bakka beekamaadha. Bakki jechaadha bakka baay'ee seena qabeessa. Boonnoo garaa garaatti gahanii kan bakki gadi fageenya baay'ee kan qabu. Lubbuu namoota baay'ee illee qubateera jechaadha. Bakka seena qabeessa gurna jimmaa aanaa sakkaa tokkoffaa bakka fiixaa sakkaatti argamne jechaadha. Isinis bakka daawwatanii akka ittiin bashannantan abdii guutuu qabne jechaadha. Daawwadhaa bakka bakka bosona baay'ee bareedaa qabudha. Baay'ee daawwachiisu jechaadha. Sammuu ofii haara gammachiisuuf fakkaatu baay'ee barbaachisaadha namatti tola jechaadha. Miidhawwan kun afaan jiran immoo kanaan wal qabsiisee mee yaada akkamii qabu maal ibsuu danda'u kan jedhu isaan isa hin dabarsu. Kami tilal tani. Bapak teh saja. Aku macam apa itu? Ya, rojal kabat parana. Saya garun dah tolera. Bayar dah tolera. Wanta kana kami yang kana pun. Ini tinggal nak jeracu. Uang budara. Garun. Angku murah biasa. Dandi ni turut sana. Bayar dah sana. Dandi ni juru. Dandi ni juru. Dandi caca mana? Bayar caca mana? Kuno. Wanti tu wangi jalan jalan macam merah buat jauh dah. Kita kan roti begini magalita, udo rakko kan kurma dah tiga deh wan kan kara serat kara wanu dah tiga payah dah muda deh magaliti aku galita udah dah yang jadi ada kabar bayar dah tiga deh lagi mesti rakat. Baga gammat. Ega kampung roko kan tagartan gazetesa Abdul Salam Orku Muhammad Ahmad jedama meme bakka finca kana laluudhaan mee maal sutra gaamame. Dhugaadhi gochuudha fi godina Jimmaa keessatti iddoon akkanaa jiraachuun isaa waan guddaadha. Ta'us garuu waanuma hiriyaan koo jedhe kana cimsuun barbaada. Maaf jennaan galii guddaas argachuu danda'a. Godinnis waradaan kun jechuudha. Kanaafuu karatti aluma warri aangoo qaban dhufan haxaa'anii karaa sirreessanii galchuu osoo hin taane yeroo hundumaayyuu galii biyyattiidhaaf akka argamsiisu godhanii sirriitti hojjetanii iddoo kana bareechuun waan guddaadha. Hoteelatti hojjetamuu jedhellee hojjetamuuf yaadamuu isaa baay'ee bareeda ta'ee jennaan waan koronaan kun dhuftee hambifte kanan araara malee. Maaliifuu garuu iddoon kun baay'ee miidhagaadha. Namoonni naannoo kana jirtan namoonni Jimma jiraatanii iddoo kana ni ilaalle dhuftanii ilaaluu qabdu. Baay'ee nama gammachiisa, baay'ee hawwata. Anamma daakuun niyyata argatii ta'ennaan kaameeraa kana duraa fuudhu. Baay'ee. Egaa miiltowwan koo hiriyoonni koo egaa bakka kana nafaana daawwachuu dhufan egaa haala armaan olitti ibsanii jiru. Bakki kun bakka baay'ee hawwataadha ni mul'ata. Bosonni kun bosona baay'ee qilleensa bareedaa qabudha. Namoonni bakka hawwataa kana dhuftanii hin daawwatin akka dhuftanii daawwattan waamichaa fi affeerraa isiniif gochuu barbaanna. Darbees akkuma obboleessi koo Abdul Salaam kaasee bakki kun yeroo keessummaan dhufu qofa karaan kun qulqullaa'a. Amma garuu baay'ee ciccitaadha karichi. Karaan kun maaliif amman qulqullaa'u sirriidha yaada bareedaadha kan inni kaasee. Yeroodhuma keessummaanii fi abbaan aangoo tokko dhufu qofa naannoon kun qotamuu hin qabu. Bulchitoonni magaalaa Saqqaatii fi aanaa Saqqaa Coqorsaa waan kana sirriitti yaadanii hojjechuudha kan isaan qabanii. Egaa bakki fincaa Saqqaa kana fakkaata. Hordoftoota amantaa musliimaa maran baga ji'a Ramadaanaa kanaan nagaan isin ga'ee Ramadaana barakaa nuuf haa ta'u. Ramadaana ittiin waan nyaanne argannu rabbi nuuf haa godhu. Ulfaadhaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. An Abdii Geetaachoo Abbabeen ture. Na hordofuu keessaniif galatoomaa isiniin jechuun barbaada.